fuuni jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota YouTube Mubee Show akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii guyyaa haddaa obbo Neyimar fuad akka keessummaatti studio kootti affeerradhee jira. Neyimar fuad baga nagaa dhufte. Tole sagalee kee ol qabuudhaan Mimi Neyimar fuad namoota simbiiniin wal bariitii gara waan ansi barbaadeef itti boona. Egaa akkuma beekamu Neyimar fuadin jedhama. Namni baay'een illee na beektu ta'a. Kan nan beekne immoo Neyimar fuadin jedhama. Tole Neyimar fuadin jedhama jedhee obbeeksisee jira. Egaa hadhaa tarii waan asitti si waamee si affeeree fi hin beektu ta'a. Innis wantoota tokko tokko yeroo hedduu sooshaal miidiyaa kana irratti xinnoo beekamtii qabda. Namoota beekamtii qaban kana duraa duubaan waamuudhaan asoosisuudhaan karoorfadhee jira. Akkuma targaartu Facebook irratti namoota biyya adda addaa jiranu asoosisuu yaaleera. Mee warra kan yeroo jiran immoo mee bifa kanaan hawaasaaf deebii si qabdanuu fi gaaffii hawaasaa si qabadhee dhufeera. Gaaffii hawaasaa kana deebisuun dirqama ta'a. Wama ati beektu irraa gaafatan ta'a. Gaaffiin koo inni jalqabaa Neyimar fuad yeroo hedduu nama arrabsuudhaan beekamaa jedha. Mee asirratti haala barreeffamaanis Facebook isaa irratti page isaa irratti nama arrabsuudhaan beekamaa jedha malee akka kutaa waa'ee Arsii waa'ee Jimmaa waa'ee maalii ammallee ittiin gallee nama dhuunfaa akkami? Egaa nama arrabsuun guma jirudha. Yommuu arrabfamtu yommuu dhaabni deeggartoonni dhaaba siyaasaa kaanii dhaabatu naqin akka dhuunfaatti namoonni tokko tokko nu arrabsaa akka dhuunfaatti jedhanii akka dhuunfaatti siimatan malee waa'ee dhaabaa waa'ee siyaasaa waa'ee Jimmaa waa'ee Arsii itti deemna. Arrabni lafaa kee nama tuqu. Egaa akkuma beekamu lafaa kee nama tuqu gaafa namni na tuqe guyyaa tokko tokko arraba nan dheeradha. Sanumaayyuu immoo tuqamu malee tuqu. Tole ishii amma gaa nama arrabsuu kanarratti amma nama tokko si arrabse fakkeenyaaf yookiin fakkeenyaaf si arrabse utuu na arrabsitee deeffattee immoo inni immoo amma fakkeenyaaf namni si arrabsaa jiru hin jiru ansi arrabsaa hin jiru namni yookiin feesbuukidhaan si arrabsaa hin jiru amma yeroo kanaaf jechuudha. Teesseeta mee akka nama tokkotti yeroo teessee ilaaltu namoota deebiftee arrabsitee si na arrabsan jettee deebiftee arrabsitee sana utuu dhiiftee tun dhiiseetti gaabbitamoo bakka na arrabsiistee dhaga'ama. Egaa waan darbee tokkotti hin gaabbamulleedha. Deebisee egaa nama mana si dhufee si tuqe ofirratti dhiisuun hin ta'u jedhama. Sanumaafini dhiisaan dabarsuun hin danda'amu dhiisaan. Fakkeenyaaf amma yeroo namoonni narratti xiyyeeffatanii utuma kan hiriira jiru fa'aa yeroo kan tun ta'e utuma yookiin ijoollee abboolaa keenya rakkatanii maal jedhee yeroo waan barbaade naan jedhu. Arrabsuu dhiisee obsee fa'aa yeroo bira darbu jira. Garuu booddee immoo itti gammada jechuudhaan fakkeenyaaf bakka walitti fudhadhee si gaafataa ammatu yeroo jedhu si arrabsan sana dhiiftee obsitee irra darbite tarii jala gabaabaadha. Fakkeenyaaf nuti amma dhaloonni yeroo kana jechuudha. Xiqqoo xiiqii kana jaalanna. Xiiqii jechuun akkamittan arrafamee an mo'atamee akkamittan hafa kan jedhu jira. Beektaa? Dhiisuunis uuma jirudha. Kaan dhiisaa kaan dhiitaa jedha Oromoon. Kan gaba gaariidha. Kan dhiisanii immoo danda'anii. Kan dhiifamus ni jira. Amma asirratti kan hin baay'ee dhiisu jira. Nama na arrabsuu nama maal na jedhu kan hin dhiisee darbu jira jechuudha. Tuffadhee. Kan natti jabaannaan immoo wal bahee baafadhus illee ni jira jechuudha. Tole obboleessa keenya galatoomii siin jedha. Sadaffaa irratti Neyimar fuad paartii kamiin deeggaraa kan jedhamtu jiru. Neyimar fuad paartii kamiin deeggaraa warra jedhanuufi deebii akkamii qabda? Egaa akkuma beekamu akkuma obboleewwan kuyyaas beekamu ani kan deeggaru paartii badhaadhinaati. Tole.
Badhaadhina deeggarta gabaabsi mana deebisi malee gaaffii si dhiyaatanii hedduudha bilbilaan amma mee daawwattoota keenya dhaggeeffataan keenya tokko mee bilbilaan gaaffii Neyimar irraa qabu dhiyeeffata. Hello. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam? Alhamdulillah nagaa keenya xiqqoo si sagalee kee ol kaasiiti amma Neyimar fuadin studio mubee shootti affeereetan jira meemee waan jettuun jedhime. Nuna dhageef akkam jirta Neyimar? Nagaa kooti alhamdulillah galata isaa. Dhiifama jalqabaa maqaa keetu nu ibsitee dhaggeeffattootaaf. Tole ulfaadhaa an maqaan koo Jaafar Kamaal jedhama Saudi Arabiyaa Riyaadirraa. Tole. Gara yaada kootiitti yoon dabru dhaggeeffattoota keenyas ta'ee kan Neyimaariin dhaggeeffataa jiran akkasumas isin daawwataa jiran hundaan assalaamu alaikum akkam jirtu nagaadhaan isin jedha. Gara yaada kootiitti yoon darbu ammoo Neyimar fuad kan beeku ilma Jimmaa Abbaa Jifaar dhalataa Jimmaa Abbaa Jifaarii nama yeroo hedduu laayivii irratti yaada qabu dabarfatudha. Garuu yaadni isaa kun akka isaatti mee akka inni ilaalu kanatti yaadni isaa kun Jimmaan bakka bu'ee deeggaramaadhaayii kan jedhu guutuu hawaasa Jimmaatiin deeggaramaadhaayii kan jedhudha tokko gaaffii kan koo kanaaf kana deebisa ta'e jechuudha. Tokko. Inni lama rakkoon sooshaal miidiyaa irratti adeemaa jiru kun akka dhaabbatuuf inni gama isaatiin yeroo qabu kanatti fayyadame yeroo keessa nuti jirru kanattis fayyadame yeroo nuti keessa jirru yeroon kamuu yeroo tokkummaati garuu yeroo kaleessaarra yeroon har'aa murteessaadha yeroo keessa jiru kanatti bakka wantoota ijoollee keenya koomantii keessatti wal nu lolchiisan dubbatu deeggartoonni isaa itti gammadu kan isaan deeggarramu itti dallamuudhaan isa arrabsuurra darbanii ijoollee Jimmaa arrabsuurra darbanii Jimmaan arrabsuurra darbanii abbaa keenya lafa keessatti arrabsaa turan namootni isaan deeggaranii kana dhaabuudhaaf tattaaffii maalii godhaa jira Neyimar fuad dargaggeessi Jimmaa kuneen jedhaan lama gaaffii kooti kuneen Lama. Inni sadeessaa inni Neyimar fuad amma paartii badhaadhinaa deeggaraa jiru. Paartiin badhaadhinaa kaadirii godhatee nama bitatee ni qaba jechuun namoota nu arrabsaa jedhu yeroo nu deeggartanu kana an isan gaafataa jira. Namni tokko gaafa paartii tokko deeggaree bakka paartii sanaa bu'ee barumsaan isaa ta'u ofiisaatti bakka uffusee dubbatu waan tokko qabateetu dubbataa laata kan jedhu shakkee. Nama nu arrabsaa jedhu yaadaaf kaayyoo nuti qabnu ijoollee nuun beekne nu barsiisaa kan jedhudha gaaffichi naaf hin galle jechuudha. Kana gaaffii koo sadatti kana yoo Dhiifama gaaffii keessa daffaa ifa godhime. Gaaffii keessa daffaa. Gaaffiin koo sadaffaan akka fakkeenyaatti nama ka'ee badhaadhina deeggara. Inni fakkeenyaaf Neyimar fuadis badhaadhinaa deeggaru. Amma gaafa badhaadhina deeggaru sirna paartichaa keessatti nama wal lolchiisuun ni jiramoo sababa paartii kanaatiif akka namni wal lolu kan eeyyamu sirna sana keessa akka seeraatti wanti ragga'e lafa ni jira. Kan ijoolleen fakkeenyaaf kan isa deeggaranuu fi kan paartii inni deeggaranu itti gammadaniiti. Jarri kaan garuu gammachuu tokko malee achi jalatti namicha aangoorra jirus ta'ee namoota du'ee lafa jala jirus ta'ee namoota jireenyaan lafa kana jiran bakkatti arrabsaa oolu kan paartichaaf isaan deeggaran. Paarticha keessatti kan inni dhaga'u afaaniin dubbatamee akkasumas immoo seeraan kan inni dhaga'u paartiin kun paartii tokkummaaf jaalalaa hojjetu jedhamaa jira. Kanaaf gaafa namni ofiillee waan tokko jedhee nama wal lolchiisuu baatu gaafa namni yaada isaa deeggaruu dhiisee paartii sana arrabsaa biyya nama aangoo qabee jiru kana arrabsaa namoota kaleessan seenaa gaarii hojjetanii yeroo isaaniitiin immoo addunyaa kanarra deeman gaafa namni arrabsu maal godhaa jira. Paartiin kun kanatti nama ajajaa kan jedhudha gaaffiin koo jechuudha. Galatoomii egaa Jaafar Kamaal gaaffii kee biraansii keenya meegaa atis immoo nu hordoftaa mee gaaffii kee jalqabaatti
jalqaba gaaffii kee jalqabaa irraa kaasee gaaffii sadii deeffattee gaaffii sadan kee gaafadhee waan jedhu walumaan dhaggeeffannaa meemee Jaafar Kamal ati gamanumaan galatoomi siin jenna. Ulfaadhaa galatooma. Tole Neyimar fuad gaaffii Jaafar si yaadachiisu dura duubaan. Akkuma qabu. Gaaffiin isaa inni jalqabaa inni tokkoffaan siyaasni yookiin immoo wanti Facebook irratti deemsaa sooshaal miidiyaa kee irratti deemsaa kuni yookiin arrabnati nama arrabsituu kutaadhaanis ta'ee waa biraatiin jimmaan bakka bu'ee si galee jimmaan bakka bu'ee timoo si bakka bu'eetu arrabichi si jedha gaaffii dabaadha. Akan gaaficharraa hubadhetti maal jechuu barbaade jimma nama arrabsaa jira nama arrabsuun hin ta'a akka aadaa jimmaatti ta'e akka jimmaatti jimmaan bakka bu'aa arrabichi kun yookiin immoo jechuudha natti fakkaataa mimee naaf galee fakkeenyaaf sirrii gaafate ijoolleen jimmaa gocha kee kanatti sitti gammadu si gargaaru si deeggaru jechuudha gaaffiin sanatti fakkaata. Akkasuma ani ijoollee biyya kooti ijoollee naannoo kooti bakka bu'uudhaan sagalee ta'a. Fakkeenyaaf yeroo jarri jimmaan akka jirtutti ilmaan Minilikii fi Kuulloodha nuun jedhanu ana qofaan miti jechuudha. Ana qofaan miti hundumaa ijoollee jimmaa hundaan akka jedhu yeroo tokko iyyuu duraan waan jedhaa turan jechuudha. Miidiyaadhuma kanarraa ijoolleen jimmaa akka hin fayyadamne miidiyaarraa balleessinaadhaan hidhatanii kaa'anii turan yeroo tokko jechuudha. Gocha kanaatiin kaa'anii arrabaan qeequudhaan wanti jarri nuun arrabsine hin jiru jechuudha. Kanaaf ijoolleen jimmaas baay'ee jiraas na quunnamu baay'een jiraas nan beeka natti himu jechuudha. Bakka inni gurgureettis bakka maal jedhetu na gorsu jiran ijoollee baay'een jechuudha. Bakka bu'eetan sagalee ta'aaf malee qophaa kiyya miti jechuudha kan hin dubbadhu. Tole yeroo tuqamanu eenyunuyyuu hin jaalatu. Tole waan tokko jira asirratti iyyuu gaaffii nattee gaaffii nama Jaafar irratti fakkeenyaaf amma kutaan barbaade yookiin jimmaan arrabsi jimma immoo sila deebi'ee arrabsuu qabamoo akka yaada keetitti akkati yaaddotte jechuudha. Amma hawaasni jimmaa fakkeenyaaf hawaasa jimmaa jechuun anaaf si qofa irratti hin dhaabatu namoota ulamaa jira dhaabbilee amantaa adda addaatu jira namoota manguddoota jiru abbootii keenya jiru jarri hin deeggaru amma yaada keenya. Fakkeenyaaf darra akkasii hin deeggaranu. Fakkeenyaaf amma fudhannu Arsii keessaa amma Gadaboo jechuun lafa gootaati. Lafa gootota baay'ee biqilchiteedha. Innis akka gaaffiitti si dhiyaatee jira. Fakkeenyaaf amma Jimmaanii akkuma sana namni gaariin Oromoo qulqulluun baay'eetu jira. Si galee namni gurguddaan jechuudha. Nuti warri miidiyaa kun garuu wal falminaa ittiin wal arrabsinaa. Kanaafuu namoota jimmaa sana ilaallatu jechuudha. Ilaallatu. Arrabnatti nama rabsaatu. Uummata sooshaal miidiyaa fi uummata nagaa ilaallatu. Ilaallatu jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti ilaallatu uummata jimmaatu ta'een ijoollee sooshaal miidiyaadhaan fayyadamu tokko tokko fi ijoollee si'oolii arrafamaa jiran as keessatti ilaallataa jechuudha. Quuqaman arrafamanii. Tole gaaffiin lammaffaan immoo sooshaal miidiyaa irratti fakkeenyaaf ati arrabaati asii kaatee nama arrabsitu nama dhuunfaa yookiin kutaa tokko tokko arrabsituuni abbaa jifaariin yookiin immoo akka jimmaatti arrabsanii dadhabanii abbaa jifaariin qabanii keessatti arrabsuu jalqabanii kanarratti maal jettan? Bu'aa godhateera arrabni ati fakkeenyaaf amma ofirraa deebisuudha. Eenyuun si ajjeesuu dhufeyyuu akka shari'aatu si ajjeesuu dhufnaan ofirraa qolatta. Ofirraa qolannaan ati gooti. Kun maal gara kamitti deemaa jira akkam immoo wanni kun maal jetta amma abbaa jifaarii qabrii keessatti fa'aa arrabsuu ta'e galate maal jetta isaatti. Ani akkuma beekamu yeroon aareellee yeroon deebii akkanaa yeroo jarri na arrabsan yeroon deebisu qaanfataati jechuudha. Maaliif eeggataatan arrabsa yoon arrabsa illee jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf gootota baay'ee qabu. Ijoolleen kun jarri sooshaal miidiyaa irraa waan nama xiqqeessuu beekanus yookiin waa'ee Oromummaa wallaalanus gootota baay'ee qabu. Takkaa guyyaa tokkoof gootota irraa tokko tokko eenyu
hamma arrabsatti daawwattoonnis na beeku jarri an arrabsullee na beeku jechuudha. Maaliif kabajuu qabna amma fakkeenyaaf warra du'anii nam faarsa amma yeroo tokko yeroon jara arrabsu goota jara durii immoo nam faarsa suma jara arrabsaa jiru jechuudha malee bakka jara du'anitti afaan ajaan takka afaan kiyya baheen beeku jechuudha. Tole egaa erga akkasii ati gootota jara yeroo ta'u gootota keenya hundumaafu gandummaadhaaf hin duune jarri oromummaadhaaf fakkeenyaaf oromummaadhaaf du'anii hundi gootonni Oromoo dhuman ummata Oromoo hunda bakka bu'aniitu kutaadhaaf otoo hin taane gandummaadhaaf otoo hin taane Oromummaa qofaaf du'an. Jara kana jarri kun fakkeenya ta'aniiru. Silaa karaa jalaana deemutu dhiyaatamoo maal jettaa asirratti dabalatammoo dhufanii gootota arrabsaniiru. Utuu hafe yookaan ergaa fakkeenyaaf abbaa jifaariin qabrii keessatti rabbiin qabrii isaanii itti bal'isu qabrii keessatti arrabsuu bira ga'ee doa fi maal qaba? Sirrii jettee an abbaan jifaar akka jimmaa qofatti miti jechuudha kan yeroo tokko dubbadhu. Abbaan jifaar fakkeenya Oromoo hundaati. Hayyuu Oromoo hundaati. Akkasumas gootoowwan baay'eetu jiru kan Oromoo jechuudha. Adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Abbaan jifaar kan jimmaati. Jaalalli gammadaa kan arsiiti. Akkana kan inni adda baasuu hin dandeenyu hundinuu Oromoodhaaf du'anii. Oromoo maraaf du'anii. Kun dhugaadha. Kanaaf warra du'an sana immoo erga jarri abbaa jifaar boolla keessatti arrabsuu eegalanii ni isa rabaan. Kun dhugaa jirtu eega guyyaa mucayyoon tokko amma fakkeenyaaf turaan arrabsaa turte yedduma kana jechuudha. An takka guyyaa tokko argaa hin arrabsine. Maaliin jedhee ijoollee dhaggeeffatanuun dhiisaa alama tuffadhaa dhiisaa jedheenis maaliif dubbiin gara nama du'ee wal abaaruutti deema yookiin xiqqeessuutti deema jirra waan ta'eef dhiisa keessaa deebi'ee jechuudha. Kanaafuu ati arrafamuun baajibaalis sitti dhaga'ameera. Bakka sana du'aadhaan wal arrabsuu nama du'een boqotee jiruun wal arrabsuu ta'e jireenya dhaabee isiniin jedhaa jira. Xumura irratti immoo gaaffii jaaban gola bulaaf badhaadhina deeggar ati paartii siyaasaa badhaadhinaan deeggara itti turteetillee innis immoo akka waan beekee dubbatee jira. Badhaadhina yeroo deeggartu badhaadhina deeggaruu keessa badhaadhinni akka caasaatti yookiin immoo wanti inni kaa'ate jira akka dibeetutti nama rabsaa badhaadhina irraa nama rabsaa nama badhaadhinatti bu'ee rabsaa kan jedhu wayii wanta ta'e dhageessa jira. Maaliif egaa akka deeggara badhaadhina tokkotti deeggartee dhumannifnee akkam bakka badhaadhinaa buutee egaa nama rabsitaa innoo tokkummaa waan arge kana labsaa argatee kun immoo duraan akkuma beekamu yeroo tokkoo fi Oromoonni sooshaal miidiyaa kan jiran jechuudha. Abiyyii kana badhaadheffatan yeroo awwaalaaf kan ol bahee kurfataa ture abiyyee yaada jechuudha. Ijoolleenis ni beeku jechuudha. Sana booda miidiyaa koolleen irratti hubuu eegalanii saba biraa garuu paartii biraa osoo hin tuqin qofan deeggariyaan Dr. Abiy jechuudha. Saba biraa ayatu paartii biraan tuqin. Jawariin tunan tokko tuqin. Gaafa jarri Neyimar Abiyyi deeggaruuf mirgan qabu jedhanii mirga koo ticanii miidiyaa koo hubuu akkan hin dubbanneef afaan na qabu gaafa jarri mirga naa kennuu didan sana booda paartii biraallee tuquun eegale jechuudha. Tuquus immoo naqee qamadii arrabsuun ture duraan. Maaltu arrabatti na galchee egaa akkuma beekamu arraba kan nu barsiise tuffachuu fi paartii biraa qeequu arrabsuu xiqqeessuu jechuudha. Yommuu jarri paartii badhaadhinaa kana arrabsan nutis paartii jiraan ni arrabsina jechuudha. Xiqqeessina jechuudha yeroo jarri paartii xiqqeessan. Amma fakkeenyaaf bilxiginnaa jedha. Kanaaf akkuma argaa jirtu dubbiin dimokiraasii jedhameera sana. Bilxiginnaa isa jedhamu badhaadhina isa jedhamu kan jaraa bareeffatanii kaan xiqqeessaa keenya caala jechuun kun of jaallachuu jedhama. Tole. Amma gaaffii hedduu si dhufeera barreeffamaanii. Innis abbaan gaaffii barreeffamaa tokko lama innee si dhiyeessina jechuudha.
Amma abdii bulchaa yookaan sigima show kunooti gaaffii kee barreeffamaan biraan sii gaan jira. Obbo Neyimar akkam jirtu? Ati nama hawaasa Oromoo hedduu biratti beekamtii qabdudha asin jedhe. Amma faanatti maasin jedha ati ilma abbaa jifaari yookaan ilma sanyii mootiiti. Yeroo hedduu nama jimmummaa keetiin boontuu fi biyya keetiif falmattudha. Galatoomi sin jennaa sin jedhe. Sadafaratti maasii kaa'ee jira. Haa ta'u malee sin jedhe qabsoo kee keessatti nama dhuunfaa fi namoota hedduu ni arrabsita. Biyya ofiif qabsaa'uu irra wanti nama gammachiisu hin jiru. Garuu qabsoo arrabsoo qabdu qabsoo mo'atamuudha. Isa kana maal jettaa? Yeroo hedduu namoota dhuunfaaf kutaalee Oromiyaa keessatti tokko tokko waamtee arrabsuudhaan beekamta. Qabsoon arrabsoo moo qabsoo mo'atamuudha? Isa kana paartiin kee ati deeggartu badhaadhinis nama arrabsuun nama ajjeesuun maal jechuun mo'atamuudha jedha. Isa kana irratti deebii waan qabdaa sin jedhee abdii bulchaa. Gaaffii sirrii gaafate dhugaadha arrabsoon nam tokko yaadaan wal mormuutu bareeda jenna. Nutis nima jenna. Yaallee turres yaada wal mormuu osoo paartii waliin tuqin osoo nan ganda waliin tuqin yaallee turre warra sanatu didanii jechuudha. Akka nuti kana keessa seenu kan nu godhe jira. Sanumarraa immoo amma dhiisee jira. Ana akka koottee jira. Viidiyoodha. Arraba viidiyoo kaleessa dhiyeenya kan hojjedhe ijoollee arganiirudha. Dhiisaa ijoollee kana booddee warra sin arrabsallee tuffadhaa dhiisaa jedhee ofii kootiif gorsaan ture jechuudha. Maaliif mana keessa wal deemaa jirra waan ta'eef jechuudha. Maaliif dubbiin kun qabrii keessattis seenaa walii balleessuu ta'ara. Gara ajaatti deemaara jedheetan ijoollee illee itti waan jira irraa gorsaan jira. Kan darbeef immoo aarii darba seensuu danda'a. Nam tokkos immoo yeroo si aarsu aariidhaan waan ta'an dubbachuu ni dandeessa jechuudha. Gaafiin Oromoo maal jedha? Ati dhalataa Jimmaa abbaa jifaar ta'a qabsoo kee keessatti maaliif warra si arrabsanuuf warra faallaa kee deeman arrabsitaa siin jedhe? Gaaffii gaariidha. Wanti na arrabsuuf paartii kiyya yeroo yerootti xiqqeessamu fakkeenyaaf akkuma sila isinii kaasee ture gaaffii obboleessi kiyya tokko gaafa irratti dubbadheen ture amma jechuudha. Yeroo jarri paartii keenya paartii badhaadhinaatiin yookaan biltsiginnaadhaan qayyaranii nu xiqqeessanii paarticha xiqqeessanii kan ofii guddisuuf jedhanu waa biraa haafuuyyuu biltsiginnaa jechuudhumti arraba tokkodha. Arraba mataa isaa danda'edha jechuudha. Arrabfamneef arrabsina. Tole akka paartiitti deeggara tokkotti arrabfamteef deebiftee paarticha irraa arrabsaartaa jechuudha. Tole egaa deebii keessa yaada uummataa itti fudhannee yeroo lammaffaa waan itti deebiin ta'a. Ammas shanaffaa irratti maal siin jedhee abdiin nama bulchaate jechuudha sigima shoo. Shanaffaa irratti fakkeenya siin jedhe abbaa jifaar dhiisii Dooktor Abiyyi yoo fudhattee warra isa arrabsanu dhaga'uu fi deebii deebisuuf hin barbaadu. Kanarraa maal hubattaa? Fakkeenyaaf si jedhe abbaa jifaar dhiisii Dooktor Abiyyi iyyuu fakkeenya taasifachuu dandeessa. Warroota isa arrabsan dhaga'uu yookiin deebii kennuu hin barbaadu. Kanarraa maal fakkeenya maal hubattaa? Kana gabaabumatti jechuudha. Kun wanti inni amma na gaafate kun waan hin kaleessa malee hin gidda bultii arfan kana dura dubbadhe miidiyaarra taa'e jechuudha. Maal jedheen dubbadhe fakkeenya akka Abiyyi kana fudhadhaa jedheen ture ijoolleedhaan. Fakkeenya akka Abiyyii fi akka abbaa jifaarraa dhiisuu osoo arrabsamtu tuffattee dhiisuu fakkeenya kanneen kana fakkaatan kaasaan ture anuuti jechuudha. Atoo maal fudhanne? Fudhee ofii fudheetan isinis fudhaadhee maamiltoota biyya yookiin immoo ijoollee keenyatti maal? Yoo midheenya kana moo osuma duraati? Dhiheenyuma kana bultii akka kana liivii warabaa laayiviiran ture. Akkas jedhee ijoollee. Fudhadheera walumaa galatti deebiin kee fudhadheera fakkeenyichaa. Fakkeenyichatti fayyadameera. Tole xumura irratti maal siin jedhee gama biraatiin siin jedhee qabsoo kee keessatti nama si arrabsuuf gadi baatee yoo deebii kenniteefi ati fabichi si arrabsuun maalii wal caaltu qaasimidha.
namni tokko kee laayivii seenee yookiin si arrabsee deebiira. Ati deebii deebitee taphaate. Namichi si arrabsisunii fi ati maalii adda baatu kaasni jedhe. Waan tokko illee adda baatu. Tole obboleessa koo Sigmoo Shookaa Abdii Bulchaa gaaffii kee duraa duubaan egaa akkatti barbaadde toon taanes si dhiyeessee jira. Mee amma immoo toora bilbilaatiin nama gaaffii si gaafachuu barbaadu jira. Deebii kee tasgabbiidhaan deebiftaa jechuudha. Bilbila lama shafaa amma bilbila isa tokko argannee jirra. Meegaa daawwattoota keenya qophii keenya akkuma itti fufetti jira. Sagantaa taanutti Dr. Abdusee isinii dhiyeessina waan ta'eef gaaffii Dr. Abdusee qabdan immoo karaa keessaatiin meesenjerii WhatsAppiidhaan dhiyeeffachuu dandeessu. Akkuma kana duraa duubaan abbaa isin barbaaddan isinii dhiyeessuudhaaf qophiidha. Isan nurraa fagoo jiru bilbilaan isan muka yeroo keessa jiru qaamaan isinii dhiyeessina waadaa isinii qala. Meemee amma toora bilbilaarraa nama qabna. Hello. Akkam jirta fayyaadha? Hello. Hello. Akkam jirta fayyaadha? Neetworkii kee sirreeffadhume hadda keessummaan keenya Neyimar fuadii. Hadda keessummaan keenya dabaleensaa kan Neyimar fuadii meemee gaaffii qaba jettee turte gaaffii gaafachuu barbaadde kunoo Neyimariin si dhiyeessineerra. Meemee waan gaafachuu barbaadde gaafadhu. Okay. Hello? Networkii sirraa mana gara kiyya dhageeffatu amma sirriidha. Networkiin sirraa jalqaba of barsiisuudhaan eenyummaa kee barsiisuudhaan eenyu akka taate himachuudhaan sana booddee gaaffii kee duraa duubaan dhiyeeffachuu dandeessa. Kunoo Neyimar si dhagaa jira. Okay, video keetiin affeeruu keessi baay'ee galatoomi. Atillee galatoomi. Gaafiin ani Neyimar fu'aadirraa qabu Neyimar fu'aati gara paartii badhaadhinaati. Beekamaadha. Gaafiin tokkoffaan paartii badhaadhinaa deeggaru paartii Oromoo biraa arrabsuun maaliif barbaachisee kana? Gaaffii tokkoffaa Dr. Aslii Tolee. Inni lammaffaa mootuu gaafiin lammaffaa mootummaa jechuun akka keenitti maal jechuudha isa jedhu mootummaa jechuun maal jechuudha. Tolee. Inni kun maal mootummaa kana jechuun yeroo baay'ee yeroo wantoonni garaagaraa biyya keessatti kutaalee garaagaraa naannoo garaagaraa keessatti gubatan abiyyi ilaalatu jechaa fakkeenyaaf akka gaafa abiyyi gubatu abiyyi ilaalatu jedhamutti yoo barattoonni goone irraa buqqaan yuunivarsiitii garaagaraa irraa buqqaan abiyyi ilaalatu jedhamutti badii garaagaraa filatti abiyyi dubbantu jedhamutti ergamanii garaagaraa kutaalee naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti raawwatamuutti abiyyi ilaalatu mootummaan maali mootummaa maali gaaffii jedhu kana. Tolee. Gaaffii lammaffaa mootuu yeroo baay'ee waggaa tokko guutte amma waggaa tokko keessa isa paartii kana deeggaruu jedhamte arsii uummata harreessamu jechaa ati yeroo arsiin harreessamu jakeetiin argamu kaameraawwan wanta harreessamu akkamitti waan dhageessamoo yeroo namni arsii tokko harreessamu Tole. Asli keenya galatoomi isin jenna Dr. Asli meemee obbo Neyimar Fuad gaaffii asliin gaafatee duraa duubaan si yaadachiisa. Tokkoffaa badhaadhina deeggaruuf siin jedhe paartii kan biraa arrabsuun maaliif barbaachisee siin jedhe. Gaaffii gaariidha. Gabaabinumatti wanta fagoo deemuuf hin jiru kana gaaffii xiqqoodha. Dr. Aslii marraa fudhannu. Fakkeenyaaf Dr. Aslii dhumti jechuudha.
yeroo baay'ee hordofna badhaadhina kafaa yookiin paartii kafaa deeggaruuf badhaadhina arrabsuun dirqama jedhama ofii isaati jechuudha. Yeroo baay'ee kan akka aslii fi kanneen biraas ni jiru deeggartoonni paartii kafaa jechuudha. Paartii badhaadhinaa kana xiqqeessuudhaan arrabsuudhaan kan jarri olaantummaa jara agarsiisu jechuudha. Kanaafuu badhaadhina kafaa deeggaran gadi badhaadhina arrabsanuuf akka deeggara badhaadhinaa tokkotti badhaadhina deeggaraa kafaa arrabsa jechuudha. Tolee Dr. Asli kunoo gaaffii kee tokkoffaadhaa fi deebii kan si deebiseera. Lammaffaadhaatti mootummaa jechuun maal jechuudha sin jedhe. Gaaffichi kun qabiyyee lama of keessaa qaba. Gaaffii lama of keessaa qaba. Mootummaa jechuun maal jechuudha? Gabaabinumatti. Mootummaa jechuun hawaasa. Hawaasa biyyattiiti. Mootummaa jechuun uummata jechuudha. Uummata jechuudha. Amma fakkeenyaaf egaa amma asirratti gaaffichi lama waan ta'eef mootummaa jechuun uummata jechuudha siin jedhee Asli. Amma asirratti mootummaa jechuun gaaffichi xiqqoo nama harkaadha ta'u malee mootummaa jechuun tarii Abiyyi waan atiittu se'ee fakkaataa Dr. Asli keenya masjidota dhaabbilee amantaa adda addaa ammas immoo barattoonni yeroo yuunivarsiitii adda addaa barattoonni Oromoo fonqolcha malee ari'atamanii maal jedhanu maaliif callume dheeraadha mootummichi isa jedhuudhaaf deebii maalii qabdame? Yeroo baay'ee jedhama jechuun gaaffii gaariidha. Ati Abiyyi ilaallatedha yeroo kana yeroo masgiin yookiin wanta tokko biyya keessaa badee Abiyyi ilaallatu jetta maaliif akkas jetteesi? Kana jechuun akka fakkeenyaatti waa tokko kaasee siif dubbachuun barbaada. Hawaasa biyyattiiti jechuun uummata jechuudha. Uummatuma jechuudha. Uummata biyyattiiti mootummaa jechuudha. Mootummaan seera biyyattii kabachiisuudhaaf kan inni achirra kaa'amu jechuudha. Dhugaadha kun bakka kanatti garuu immoo keenya rakkoo kan ta'e uummata Oromooti. Uummata Oromootu walii galtee dhabuudhaan wal rakkisaa jira mootummaa kana jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa fudhannu dhabbina mootummaa tokko agarsiisuuf jecha fakkeenyaaf biyya nuti keessa jiru kanaaf fudhannu. Dheengadduma kana jechuudha boombii darbatanii Mustayifaa tokkotti jechuudha. Namni baay'een dhume baaburri adda addaa ligoomaa ture jechuudha. Kanaaf namni tokko sababa hamuu uummatanuuf mootummaadhaaf jechuudha. Fedhii mootummaatiif waan godhanuuf iyyuu waan adda addaa karaa naannoo adda addaa deemanii uumu jechuudha. Kanaafuu dursa hawaasa biyyattii jechuudha. Hawaasa naannoo sanaatu of eeguu danda'a. Amma fakkeenyaaf naannoo Jimmaa keessatti rakkoon tokko haa uumamu jedhu. Naannoon sun bulchiinsa qabdi. Hanga aanaa jechuudha. Naannoo irraa kaasee jechuudha. Hidhataa irraa kaasee hanga aanaatti ni jira jechuudha. Kan itti gaafatamu jechuudha naannoo sanaaf. Dabalata bulchiinsa naannoo Oromiyaa itti gaafatamu. Tokko kaasee hanga achitti deema. Sana booda Abiyyi bira ga'a jechuudha. Sana booda wanti kun naaf galeera. Egaan daawwattoota keenya akka deebisaa jirrutti mootummaa jechuun hawaasuma yookiin immoo uummatuma mootummaa jala buluu sanaatiyyuu mootummaa jedhama. Godina Jimmaa keessatti wanni tokko badee fakkeenyaaf gandaa kaasee bulchiinsa gandaatti kaasee amma bulchiinsa aanaatti jira. Jarri erga gaafatamanii ka'anii sana booddee bulchiinsa Oromiyaatti darbaa bulchiinsa Oromiyaa darbee ka'ee gara mootummaa waliigalaatti mootummaa Dr. Abiyyitti dabarfata malee asumaan Dr. Abiyyitti gaafatamummaa fudhachuu hin danda'anu. Kanaaf akkas jedhee jira fakkaata. Tole gaaffii sadaffaa. Paartii kana waliin deeggartu waggaa geessita. Haa ta'u malee bu'aa maalii buusee paartiin kun waggaa tokko keessatti akka ilaaltetti bu'aa maalii akka uummata Oromootti buusee yaadda? Fakkeenyuma tokko kaasuun barbaada. Bu'aan ni mul'ise keessa.
bu'aa mootummaan kun nu mul'isee naam deeggartee fi jechuu isaatiin itti fakkaata akka nu baddeetti. Qaayidaa keenya rakkoon keenya galatoomfachuu hin yeroo waaqarraa waa kadhannu yeroo inni waa xiqqoo nuuf kennu alhamdulillah yoo jenne kan sana caalu nuuf dabala jechuudha. Tole. Waaqni illee jechuudha. Amma Dr. Abiy kun biyya jigdee biyya kuftee amma fakkeenyaaf kubbaayaan kun bishaan qabaa jennu garuu kubbaayyaa kana duwwaadha kan inni dhaqee irra beekaa jechuudha. Biyyattii jigdee kana ol kaasee ijaaruuf waggaa baay'ee itti fudhachuu ni mala. Tasgabbeessuuf waggaa baay'ee itti fudhachuu ni mala. Innis immoo akkuma sana jedhaa turan akkuma sanas jedhaa tures nuuf sabaraa jedhaa jira jechuudha. Waggaa lamaan kana keessatti Dr. Abiy hundayyuu nan godha jechuun nuuf godhi jechuun kun ni ulfaata. Maaliif biyya waggaa hammana waggaa 27 Tigiree taphataa turte ijaaruuf baay'ee itti ulfaata. Sanaafuu waan inni godheef amma fakkeenyaaf Dr. Abiy dimokiraasii biyya koo keessatti alaabaa biyya kootii uffadhee deemu uffannaa aadaa kootii uffadhee deemuuf uumaman fedhe illee miidiyaarra bahee dubbachuuf mirga sii kennee jechuudha. Mirga naa kennee jira. Egaan gabaabsoo yaa egaan daawwattoota keenya kan itti qoyaaletti mirga Dr. Abiyyiin ammallee komachuu hin geenyedha kan hubadhetti ammallee komachuun hin geenye biyya jigee fuudhee ammallee tarii waa mul'isuu dhiisuun isaa hin mala ammaa fi wantoonni inni mul'ises hin jira waa galateeffachuu hin beeknu malee ammallee komii hin geenye biyya jiguu kaatee ol qabeera deebi'ee immoo xumura kanarratti kan inni jedhaa jiru ammallee komatamuu hin geenye obsaan eeggachuun barbaachisaadha jettee tokko obsaan eeggachuun gaariidha. Hundaafuu mirga guutummaan guutuutti kenne nuuf kenne. Mirga Neyimar fuad an akka kootitti immoo gaaffii tokko ammasitti amma inni dhufutti gaaffii tokko si gaafadha. Gaaffiin gosa akkas jedha. Gaaffiin si qabu dhiifama wajjiniin gaaffii asli keessaa tokko kana jira. Dhiifama guddaa reefan argaa. Ummata arsii jettee waan ta'e arrabsitaa yeroo hedduu siin jedhe. Deebi'ee immoo harree waan arge jettee leena qaanfadhaa waan kana haasawaa irratti ati dhageessee ta'u ta'eef harree jettee maqaa harreetiin ummata arsii arrabsitaa. Ija keetiin agartee immoo viidiyoo yoo fidaa qabdaa. Immoo viidiyoo waraabdee turte. Sirrii jedhee yeroo baay'ee namni wal arrabsuudhaaf wal xiqqeessuuf yeroo ka'u wal balleessuuf gaafa ka'u wal balleessuun wal ijaaruurra wal balleessuutu ni xiqqaata. Wal balleessuun ni xiqqaata jechuudha. Utuu wal bareechuuti garuu ni ulfaata. Sigalee kanaafi jarris maal jedhu kuuloo ilmoo mililik nuun jedhu jechuudha. Gaafa mililik gaafa abbaan koo mililik ta'u jarri viidiyoo argani moo gaafa dhalabne bira turan moo abbaa kiyya beeku moo zarii kiyya beeku. Kanaafuu jarris narra kaa'anii godhu ani sorbudha yarra kaa'anii argine jechuudha. Tolee asli gaaffii si deesseera atis gaafattetta yaadachiisuudhumaa fi kunoo innis akkasitti deebisee jira. Meegaa ani immoo amma noo bilbilutti toorarra bilbilamaa jira garuu neetworkiitu talee hojjetaan jiru yeroo kaafne hin cufama. Waan nama dhibu toora bilbilarraa nama eegaa jirra mee amma inni bilbilutti waan tokko isinitti hima. Aan akkan hubadhetti waa'ee sooshaal miidiyaa kanaa barreeffama tokko qofaatti suuraa tokko wayii argee waa'ee sooshaal miidiyaa kanaa fi xiyyaana kootitti jechuudha. Innis maa inni daawwattoota keenya namichatti iyyuu haadha manaa isaatii wajjin harree bitee harkisee karaarra deema. Tarii abbaan argitan argitaniittu ingiliffaan irratti barraa'ee jira.
harreebitee harkisee warra isaa wajjin manatti galaa jira. Uummanni maal jedhaa dhaabatee maal kun jala tarreedha moo harrecha tarreedha? Akkam harree bitanii lama ta'anii miilaan deemanii harreen nagaadhaan miilaan deemti dhugaa ol ba'anii irra taa'anuu dhageeffata. Amma achumaan maal godhan irraa bu'an irra yaabbatan jechuudha harrecha waan sooshaal miidiyaa kanaa ibsuu kan jechuudha. Harrecharra ba'anii yeroo harrecharra ba'anii jedhanu harrecharra ba'anii ol ba'anii lama ta'anii irra ta'anii tu jala deemanu maal jedhaa namni immoo argee maal kun rabbiin sodaatanu jedha. Sigalee maal rabbiin sodaatanu harree duudaa kanarra yina lama ta'anii ol ba'anii irra ta'anii deemu jaratu harreedha immoo harreettiitu harreedhaan dheeraa dhabnaan alan immoo bu'i jedhee warraan abbaan mana na harkisee irra taa'e alana sammas argina karaarratti maal kun namicha tarreedha malee harree si baataan tarree miti haadha manaas harkisiisee ofii isaatii harreerra taa'e mimaa jedhama ofii irraa bu'ee haadha manaa isaarra kaa'u jedhan alana waan godhame ofii irraa bu'ee harreetti irra isii kaa'ee harkise maal ummanni ajaa'ibaa garaa hin maslan mii kun waadhamu kun ofii harree harkisa haadha manaa isaa qortee lates hojjininan ta'uu jedhan alana maal godhee bu'i jedhe bu'i jedhe lama taanee namoonni aasaa kan nuraa dhaabuudhaaf lama taanee harrecha baatan deeman kana alana maal jedhan nu beektaa waan jedhu nama hojjetu alana maal jedhe mii jedhu kun maal jedhama harree silaa jala baattu ofii jalaatti baatanii deemuu namni maal yoo goote sooshaal miidiyaa kanarratti yoo waan gaarii gootes yoo maal hojjetes qeeqan dhabu waan jedhu sin dhabu wallaahi anni gara kootiin waa'ee sooshaal miidiyaa kanaa footoo harreettii fi ingiliffatti barreeffamee jiru warra argitanii tarii na gargaaruu dandeessu waa'ee dhuma harree sanaan attam fita jechuudha maaliif maal yoo hojjetu sooshaal miidiyaa irratti qeeqan dhabu waan namaan jedhu dhabu. Egaan daawwattoota keenya mee toora bilbilaa irratti maamila tokko qabna mee waan inni jedhu dhaggeeffannee sagantaa keenyas gara xumuraa dhaga'eera waan ta'eef mee waan inni jedhu dhaggeeffannee walitti deebinaa tole obboleessa keenya baga nagaan dhuftee mee eenyuun akka taate barsiisiiti gaaffii kee duraa duubaan kunoo Neyimar fuadiin si affeerreera. Show studio galatoom isin jechuun barbaada akkasumas aktivistoota Oromoo wal duraa duubaan fiddee egaa karaa kanaan hawaasa biraan ga'uu keetiif hedduu galatoom isin jedha. Lammaffaa irratti immoo cirraanaa kennuu keetiif ulfaadhu isin jedha. Obbo Neyimar fuad baga garaa nagaan gara studio beeshootti nagaan dhufte isin barbaada. Midhaabinatti illee baga nagaan dhufte. Ayyebo Neyimar fuad egaa gabaabumatti egaa gabaabumnis qabaa egaa mobaayilii illee agaratu. Obbo Neyimar fuad sooshaal miidiyaa kan irratti namoonni beekanii karoota laayiviidhaan illee akkasumas immoo biyya Kaayiroo keessattis immoo bakkoota adda addaa irratti baay'ee beekamta. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa kana keessaa sooshaal miidiyaa irratti wantoota danda'u ni fayyadamta. Innis maali? Akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf Oromoon siyaasaan ta'uu danda'a. Siyaasa kana jechuun immoo paartii Oromoo paartii badhaadhinaatti kan deeggaru. Paartii badhaadhinaa kana waan mootummaan sun jimmaan ta'e immoo waan uummanni sooshaal miidiyaa mootummaa kanatti duudhan qaamsiitti duudhan aarii kanatti jechuunis immoo waan paartiin kun hojjetaa jiru si gammachiisee gartaa gaaffii guutuu qabaati. Tole. Gaaffii lammaffaatti formu. Gaaffii lammaffaa duraa duubaan tifuufiiti akkuma nama sakaanii atis deebii kee eeggattaa jechuudha obsaan. Tole gaaffii koo lammaffaan obbo Neyimar fuad yeroo paartii kana deeggaran keessatti wantoota yeroo baay'ee afaan isaanii keessaa waan baay'eetu ba'a. Wanni afaan isaanii keessaa immoo kuni kan namaallee yeroo tuttuqantu jira. Wanni kun namoota sooshaal miidiyaa kanatti akka isaan waan kana godhanis ni kakaase moo dhuguma hawaasa sana jibbaniiti arrabsuudhaaf tasa jedhu gaaffii koo lammaffaani. Yeroo waan kana paartii kana deeggaran keessatti namoonni miira keessa isaan galchanii naanii waan kana ganda namaa deemanii arrabsu warruma sooshaal miidiyaa kanatti taa'aniiti akka gandi namaa tuqamu isaan godhee isa kan lammaan irraa akkanaa deebisan barbaadan. Tole
Galatoomii obboleessa keenya tokkummaa humnaa yookaan amantiin siraach tola bilbilaatiin dhuftee gaaffii kana gaafachuu keetiif guddaa si galateeffanna. Tole mubee ishee wanti illee ulfaadhu galatoomi carraa kana naa kennuu keetii fi hedduu si galateeffadhaa nuuf jiraadhu si jedha yeroo gaarii. Yeroo gaarii si dhume. Tole egaa Neyimar fuad gaaffiin keenya xumuraa tokkummaa humnaa akkasii jedhera. Mootummaan kun waan inni jimmaan ta'e deeggartamoo tarii immoo waan namni sooshaal miidiyaa irratti itti lulleedhaa fi deeggaraa jirtamoo hojiidhuma isaa ilaaltee deeggaraa jirta siin jedhe. Gabaabinumatti jimmaan kan akka biyyi qofa miti. Nama baay'ee biqilchitee jirti. Nama baay'ee Oromoodhaaf yookaan biyyattiidhaaf gumaachitee jirti. Haa ta'u malee Muktaar Kadir fakkeenya isinii kaasuu hin danda'a. Muktaar Kadir yeroo duree hojiirra ture sana jechuudha. Dhiifama wantatti jedhamu. Egaa Muktaar Kadir yeroo dalagaa ture sanatti nuti ijoolleen Jimmaa dhugaa yoo dubbanne Muktaar Kadir takka guyyaa tokkoof deeggarree hin beeku. Guyyaa tokkoof itti boonnee hin beeku waan Jimmaa ta'eef jechuudha. Kan nuti Abiyyi deeggarruuf Abiyyi Jimmaaf maal godhe? Wanti inni addatti Jimmaaf godhe yoo hin jira manneen ijaarsi mana barumsaa ijaarsi wanti inni addatti nu warqii nu godhe tokko illee hin jiru jechuudha. Hanga har'aallee kun ijoolleen hidhamaa jiru Jimmaa keessaa jechuudha obboloonni keenya baay'ee qabamaa jiru. Maaliif abaawoodha jedhamanii waan adda addaa jedhaman jechuudha. Osoo waan akka biyyaatti deeggarra ta'e waa gaarii wayii Oromoorraa qoodee wanti inni nuuf godhaaru tokko illee jiru jechuudha. Yoo godhe Oromoo maraaf godhaa jira. Hojii gaarii dalageef abbaa dhugaa waan ta'eef hojiin masaalaa jechuudha. Hojii masaalaa deeggaraa jechuudha. Deeggara malee Jimmalee wanti inni akka dhuunfaatti yookiin immoo akka addaa waan addaa wayii Jimmaadhaa godhe hin jiru jechuudha. Jimmaan keessaa yeroo kana namni qabamaadha jechuudha. Tole gaaffiin lammaffaa immoo yeroo hedduu ganda namaa tuttuqxee yeroo tarabsitu si argaa. Ganda namaa waan ta'e arrabsuun kun tarii jallisii arrabsanii si dallansiifnaan immoo gatii jarri biyyitti duulanii immoo maaliifi gabaabsi deebisi. Gabaabinumatti nam tokko tokko wanti jedhani jarri nama arrabsanu waan nama miidhu jechuudha. Waan nama qaanessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf abbaa Jifaar boolla keessatti arrabsuun kun arraba dhumaati. Yeroo sana anis natti dhaga'amuu ni mala aariidhaan ol bahee dubbachuu ni mala jechuudha. Sanaafan dubbadha. Kanaaf aareetu jechuudha. Jaaladheeti miti dhugaadha gita abbaan Jifaar fakkeenyaaf abbaan Jifaar boolla keessatti nama du'e illee arrabsanu osoo akka dhuunfaatti ana arrabsee rakkoo tokko illee qabu waan fedhe illee naan jedhe jechuudha. Hagana wanti dhaarsu hin jiru jechuudha. Tuffadhee illee dhiisuu nan danda'a jechuudha. Kun immoo yeroo jarri waan nama qaanfachiisu akkanatti deemanu atillee aariidhaan ol baatee nama biraatiin walitti bu'uu ni dandeessa jechuudha. Garuu kun waan darbeedha. Kana booda garuu fakkeenya Doktor Abiyyi fi abbaa Jifaar qabu fudhadhee keessa jira jechuudha. Itti fayyadamuun fedha. Tole daawwattoota keenya amma gaaffii keenya kana xumuraa geera gaaffiillee xumuradhee natti fakkaata mee akka kootitti immoo waan tokko si gaafachuu barbaada. Fakkeenyaaf amma gaaffii kun illee deddeebi'uudha. Akka itti fakkaattu garuu yoo asliin fakkeenyaaf asliin kaleessaa intarvii godhamee yaa waan inni jedhellee kunoo gadhiifamee jira toora hubee shawuu dhattanii daawwachuu dandeessu. Asliin isa ta'u yookiin nama biraa hurrii culallee isa ta'u ka'ee amma hurrii culallee ol ba'ee yoo inni jimmaan arrabsu yeroo hedduu kan jimmaan arrabsu an akkam beekutti nan balaaleffadhu hurrii culallooti. Hurrii culalloo amma ol ba'ee yookiin jimma akkuma jedhaaru jimmaan arrabsa. Anta kale kayak arsy jadi oke mau kutas arsy yang bekom fakenya isa nanti ya pada dan amma tari nagi jeta video san kere deebii arab satu atau mau ri kita lotok kecil ati arsy jete arab sultan malaka umanimu amma si jadi jimmang gutor sanus
deebii ta'a wanni kun waan deebii ati maal jettee beekati kan ta'a wanti kun hin ta'u maaliifi arsii keessas ni jiru ijoolleen qaqqaaliin baay'een jechuudha kan nuti wajjin jira. Beektuu jechuudha. Beektuu walitti qabdee haala isaa turte jechuudha. Ati nu seensisee kamiifuu dhaamsa tokkollee ni barbaada. Dhaamsa kee gara xumuraatti dabarfatta. Amma wanna siin jedhu gara fuulduraatti maal kaayyeeffattee jetta mee guyyaa hadhaatti kaasee jechuudha. Mee maal jettaati warra kaaniif warra ganda warra rasanoofi mee dhaamsa wayii dhaamime dhaamsa Oromummaa akka gootonni Oromoo hojjetanii agarsiisanii wareegaman yoollee wareegamuudhaan carraan qaban amma jechuudha mee dhaamsa maalii dabarsitame mee egaa warra ganda warra rasan keessattuu kanas dubbataan tureesi garuu asirratti argamee dubbachuudhaaf dhaamsa koo dabarfachuudhaaf siin galateeffadha. Egaa Oromoon marti keessanuyyuu warri sooshaal miidiyaa irra jirtan jechuudha. Rakkoo anarraa yoo qabaattan anuma qofa feetan illee godhaadhaan arrabsaa jechuun barbaada. Malee ganda koo deemtanii nama nagaadhaan itti dhaga'amuu ni mala. Fakkeenyaaf ayyuun jira tokko yeroo tuqamu jalatti dhaga'amuu ni mala waan ta'eef dhimma narraa qabdan yoo taatan ana waliin fixadhaa. Uma feetan jedhan arrabsaa jechuudha. Rakkoo tokko illee hin qabu. Garuu Jimmaa waan jedhu keessan buusna naannoo keessan buusna nama walitti qabaan arrabsuu osoo taane tole si arrabsuu kun yoo dhaabate akka walii galaatti si arrabsuu ta'ee Jimmaa arrabsuu kutaa biraa arrabsuun kun yoo dhaabate akka itti maalitti jirta maalitti qophaa'a arrabsuu dhiisuu moo arrabsuu moo tufuutti jirta. Amma fakkeenyaaf mubee ani amma deeggaraa badhannaa waan ta'eef deeggaraan kafaa'oo na arrabsuu ni mala. Si galee walitti bu'uun keenya loolu maaliif walitti bu'uunaa inni biltiginnaa dhiyaa arrabsaa ambor kafaa'oo dhaabbicha sana dhiyaa arrabsaa jechuudha. Wanta akkanaa yoo walitti nu buusa ta'e naannoon osoo hin taane anaaf inni qofti wal arrabsuudhaan. Tole karaa keetiin jechuudha akka dubbataa jirtutti kana booddee naannoo bakka buuseen arrabsu eenyuunuu dhaabbicha maqaa waameen arrabsa malee yookiin dhaabbicha maqaa waameen arrabsa malee naannoodhaan nama arrabsu jedhaata jechuudha. Tole kunis bicuusi isa ergasiirraa fooyyaan isa agarsiisu jedhama. Gan Neyimar fuad gaafiin hadhaaf qabadhee dhufe kana fakkaata daawwattoonni keenya illee yaada qaban karaa keessaatiinis komitii jalatti isaa barreessanu. Gan daawwattoota keenya guyyaa hadhaa Neyimar fuadiin waan isin gaafadhettanii na biraan keessatti tokko illee hin bifne gaafadheen jira tarii deebii quubsaa argattanii todhee yaada. Waan haga wana teessanii nu waliin nu hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Egaa Neyimar fuad isillee maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota kabajamoo kootiitiin hedduu hedduu galateeffadha. Ayyee anillee baay'ee isin galateeffadha. Dhaamsa xiqqoo tokkotu dabarfadha. Tole dhaamsa qabaa xumurarraa mee dhaamsa kee dabarfadha. Deeggartoonni paartiilee adda addaa gandaan nu arrabsina gandaan nu tunkina mafeetan jedhan nu arrabsaa garuu ganda keenya hin tuqina ganda keessan hin tuqnu ilmaan badhaadhinaa jabaadhaan isiniin jedha isin jechuu barbaada. Jabaadhaa nu jabeessa jabaa abbaatu jabeeffata waan ta'eef jechuudha dhaamsa kanallee xiqqoo keessa bu'achuu barbaada. Tole dhageessaniittu gaan Neyimar fuad galatoomsi jedhamanuma. Tole daawwattoota keenya guyyaa borii Dr. Abdusee Sarbiyaa Dr. Abdusee gaafiif deebii walii qabna waan ta'eef gamanumaan utuu borri wanni hin gahin gaaffii Abdusee isinii gaafatamuu barbaachisu hunda isaayyuu mesenjeraan waatsaappiidhaan sagaleedhaan barreeffamaan yookiin immoo bilbila beellama qabachuudhaan bilbiltanii gaafachuu dandeessu isinii jira waan nu daawwattaniif galatooma nama asirratti mubeeshoo irratti dhiyaate isinii gaafatamuu barbaadan hundayyuu gurra nu buusaa bilbila jaraa nu kennaa feesbuukii jaraa nu ergaa isiniif gaafanna isiniin jenna galatooma.